Filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 adeemsifamuuf filannichi nagaa akka qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Bu'uuruma kanaan paartiileen morkattootaa seeraa fi dambii filannoo guutuun galmaa'anis yeroo qilleensaa isaaniif eeyyamametti fayyadamuun miidiyaalee garaagaraa irratti manifestoo isaanii beeksisaa walfalmiis taasisaa jiru. Guyyaan galmee kaardii filannoo fudhachuus marsaan jalqabaa xumuramuun boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo dabalataa kan eeyyame yoo ta'u jiraattonni kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo dhimmicha ilaalchisuun yaada isaanii AMN Pilaasiif qoodanis filannichaaf kaardii fudhachuu irraa eegalee qophii barbaachisu hunda taasisaa jiraachuu himanii guyyoota dabalataa boordiin filannoo biyyaalessaa eeyyametti fayyadamuun hunduu kaardii filannoo egereesaaf murteessaa ta'e fudhachuu qaba jedhan. Guyyaan akkuma beekamu dabalamee jira. Ammas namoonni filannoo maal nu godha yoo filannes yoo dhiisnes dargaggoonni jedhanis namoonni jiraattonni jedhanis miira akkasii keessaa bahanii mootummaa kamiyyuu balaaleffachuudhaafis deeggaruudhaafis dargaggeessi immoo ispeeshaalii dargaggeessa irratti dargaggeessi keenya sababa qabaachuu qaba. Sababa isaanii irratti hundaa'eet immoo dargaggeessi bahee to'aarra kaardii isaa fudhachuu qaba. በመጀመሪያው ቀን ነው ወሰድኩት። Ani kaardii filannoo guyyaa jalqabaan fudhadhe. Namoota naannawa koo jiran guyyaan dabalame kun osoo hin xumuramin kaardii filannoo akka fudhatan itti himaan jira. Hunduu guyyaa dabalame kanatti fayyadamuun fudhachuu qaba. Mabtii naa kenname kana ijoollee xiyyaa wajjiniin ollaa kiyyaa wajjiniin walitti dubbannee seera wal mari'annee filannaa waraqata filannoodhaa fudhanneerra. Baa fudhadhaa qanii nu eedame kana fudhadhaadhaa jennaan ollaa keenyas akkabaabii keenya fudhachaa jiru. Hiree keenya ofii keenya murteessuudhaaf kaardii fudhachuu qabnu. Guyyaa sana abbaan itti yaadee xinxalee naaf ta'a biyya kana ceesisa kan jedhu filachuudhaaf har'a kaardii guyyaatti dabalame kana qabatee kaardii kana fudhatee gara filannootitti galuudhaaf qophaa'aa ta'uu qabaan jedha. Galmeen filannoo ammayyaa'uun karaa bilbila harkaatiin adeemsifamuun namni kamiyyuu mana isaa taa'ee galmaa'uu akka danda'uuf haala kan mijeesse ta'uu kan himan namoonni kunneen kunis dhamaatii garaagaraa irraa kan isaan baraare ta'uu eeraniiru. Ispeeshaalii dargaggoota keenyaaf kun baay'ee bu'aa guddaa qaba jenneeti yaadna. Osoo bu'aa bahii tokko malee rakkina tokko malee achi deemnee asii har'a dhabne hiriira maalii nu ta'e osoo hin jedhin mana isaanii taa'anii haala gabaabaa ta'een fudhataa jiru jechuudha. Baay'ee waan namatti toludha innis qisaasama yeroo keenya hin hambisa. ረጅም ጊዜ አይወስድም። አንደኛ አጭር ነው። Galmaa'u yeroo dheeraan fudhatu kaardiin yaalaa badi jechuunis hin danda'amu. Sababni isaa ragaan hundumtuu teekinooloojiin galmaa'ee waan jiruuf haala hundumaa namaaf salphisa. Baay'ee gaariidha. Filannoon waliigalaa marsaa torbaffaa geggeeffamu kunis karaa haqaa fi diimokiraasiin akka geggeeffamuuf ga'ee isaaniirraa eegamu hundaa ba'achuuf qophii ta'us jiraattonni kunneen ibsaniiru. Filannoon kun haqa qabeessa seera qabeessa ta'ee haala ho'aa ta'een abbaa isaaf ta'u boru dargaggeessi keenya carraa hojii uumuu irratti maal irratti qaama kamtu nuu ta'a jedhu murteeffachuudhaaf hiree isaanii murteeffachuudhaaf ijaa isaan gargaaruuf haala kanaan akka itti qophaa'an nus qophiirra cimaarra jirra. እንደ ሽማግሌነቴ ያለው ለልጆችም አንዳንድ ችግሮች እንዳይፈጠሩ Ani akka jaarsummaa kootti filannichi karaa haqaa fi diimokiraasiin akka xumuramuuf rakkoon kamiyyuu akka hin uumamneef dargaggoota waliin ta'uun isaaniifis gorsa garaagaraa kennuun nin hojjedha. Nageenyi murteessaa waan ta'eef nageenyi naannawa keenyas mirkaneessuun filannoo keenya nagaan xumuruu qabna. Akkabaabii keenyallee eeggannee salaamidhaan warri filannoo bahullee ba'anii akka galan nagaan dasdhanii ba'anii akka galan. Dasiidhaan ammallee akka fudhanne kana dasiidhaan akka carfan. Nuti akka nama kamiititti iyyuu akka jiraataa biyya kanaatitti akka lammii tokkootitti wanni yaaduu qabnu nagaa fi dimokiraatawaan akka xumuramudha. Tasgabbii waan qabu waan miidhaman uumne tokkoon akka xumuramuudhaaf kanaaf gahee mataa keenyaa taphachaa jirra gama sanaanis deemaa jirra jechuudha.